Hojjettoota keenya baay'een keessa intarneetii bilisaa appilikeeshinii tokko tokkotti gargaaramuun ni fayyadamtu. Appilikeeshinoota kana keessaa immoo Sooksaappiin isa tokkodha. Sooksaappiin immoo guyyaa lama faayila isin gaafata. Kanaaf akkamiin ofii keessaniin akka faayila Sooksaappii kana hojjechuu akkaataa dandeessanii viidiyoo kana ilaalaa jechuudha. Jalqaba irratti gara appilikeeshinii keenya seenaa appilikeeshinii Sooksaappii jechuudha. Erga kunoo kana bifa kanaan seennee booda tuqaa gara harka mirgaarra jirtu tuqaa sadan kanaa ishee gara olii kanaa itti buunaa jechuudha. Kunoo kanatti nu fideera ammoo isa jalqabarra jiru impoorti yookiin ekspoorti waan jiru kanatti buunaa jechuudha ammoo. Erga isatti buunee booda isa dhumarra jiru reset config waan jiru jira isatti buunaa jechuudha. Kunoo amma haala kanaan dhufeera kana booda kunoo gara harka mirgaarra kan jiru kanatti buunaa jechuudha. Harka mirgaarra wanta akka seetingii giirii aayikonii waan kanaa itti buunaa jechuudha. Kana booda kunoo tuunel mooddii keenya request tuunelii irraa gara DNS tuunelitti jijjiirannaa jechuudha. Kana booda configure DNS tuunel kan jedhu kana kilik goona. Kana booda kana balleessineetu erga bifa kanaan guunnee booda kunoo gara gadi save DNST waan jiru kanatti buunaa jechuudha. Kana booda kunoo baakkii mallattoo xiyya gara harka bitaarra jiru kanatti buunaa jechuudha. Erga kana hundumaa goone booda daataa keenya isa birrii qabutti bannaa jechuudha. Ammaaf isa birrii qabu bannama. Kana booda akka wanni banameeni start kanatti buunaa jechuudha. Kana booda connect godheetu free server waan jiruudha. Kunoo select free server sarratti buunaa jechuudha jalqabaa irratti. Kana booda loading godhee serveroota fidaa jechuudha. Kana booda gaafa loading godhee fitu xiqqoo ishee daataatu badaa miti. Kunoo kanatti serveroota fidaa. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee US5 fi Firaansii wanitti filattanii fidaa. Ani US5 filadhaa jechuudha. Kunoo US5 filadheera. Kunoo kanatti nu fidaa. Beeksisa kanatti yes goona jechuudha. Kunoo kana booda kaatti beeksisa fidaa. Inni fidu riwaardii kanatti exit buunaa jechuudha. Ishee gararraa kan exit kanatti buunaa jechuudha. Kunoo kanatti nu fidee amma serveriin keenya additteera jechuudha. Erga inni addittee booda kunoo deebineetu saving godhin dura jechuudha. Mallattoo seetingii kunoo ishee gara bitaa kanatti buuna jechuudha. Ishee gara bitaa kanatti buunee single tuunelii kana DNS tuunelitti jira jechuudha. Kana booda erga DNS tuunelii kanatti jiree booda kunoo mallattoo akka xiyyaa bitaa keenya irra jirtu kanatti buuneetu baakii nu ta'a jechuudha. Kana booda tuqaa sadii jirtu gara mirgaa gara olii kanatti buunaa jechuudha. Kana booda isa jalqaba jiru import yookiin export kan jirutti buunaa jechuudha. Kana booda save gochuudhaa fi ammoo isa sadaffaarra jiru export kana fayyadamnaa jechuudha. Kana booda bifa kanaan fidee jalqaba irratti faayilii namadhaa maqaa faayila keessanii tsaaftuu amma fakkeenyaaf baarentuun jedha jechuudha. Baarentuu tiivuun jedha. Yookiin immoo baarentuu bichaan jedhiisa. Baarentuu US jedha. US5 baarentuu US5 jedha. Kana booda isa jalqabaa kana yoo barbaadan loog gochuu dandeessu bilook olattu amma lammataa gaazexaa butanii bilook ol jettu. Kana booda export config waan jawwaatti butanii
save gootu jechuudha. Amma save ta'eera jechuudha. Erga inni save ta'e booda kunoo tuqaa gara ammas isoo kanatti deemnee tuqaa gara akka mirgaa jiru sadankaatti buunaa jechuudha. Kana booda isa jalqabarra jiru importii fi export katti buunaa jechuudha. Kana booda immoo lammaffaarra jiru importiitti buunee faayila keenya importiitti goonaa jechuudha. Amma inni tsaafee baarentuu US5 dha waan ta'eef kunooti baarentuu US5 dha. La simonii kun birrii akka inni qabne sitti agarsiisa. Mee simonii ilaalla birrii akka inni hin qabne. Kun akkuma isin argaa jirtan 00 dha jechuudha. Inni daataa keenya birrii qabdee bannee mobaayilii keenya daataa mobaayilii birrii qabdee bannee start goonaa jechuudha. Kan connect nuti ammoo ni yaallaa jechuudha deebinee. Start goonee raawwannee. Kun connect ta'eera jechuudha. Isinis bifa kanaan ofii keessaniin akka hojjettan isin gorsuu barbaada jechuudha.